kan ilaalchisee odeeffannoowwan haaraa jiran maali? Eliyaas Hordofaa gabaasa qindeesse qaba. Ministeerri muummee Israa'el Benyamin Netanyahu waamicha yeroof dhukaasa dhaabuu taasifamee didan. Haasaa TV irratti taasisaniin hanga namoonni Hamaas tibba haleellaa onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwatee butee fudhate gadhiifamanitti sochii akkasiin akka waliin galle dubbatan. Netanyahuun kana kan jedhan erga ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken Gaazaa keessatti gargaarsi dabalataa akka seenu hayyamuuf dhukaasa dhaabuun deeggarsa namoomaa akka jiraatuuf irra deebiin waamicha taasisanii booda ture. Netanyahuun gama isaaniitiin Israa'el dhukaasa dhaabuu yeroo kan namoota keenya butaman deebisuu hin hammanne diddee jirti jedhan. Blinken gara Israa'el imaluun Netanyahuun kan wal argan hogguu ta'u imalli isaanii ammaa kun erga waraanni Israa'elii fi Hamaas jidduutti onkololeessa 7 eegalee as kan yeroo lammataati. Gama kaaniin gaggeessaa garee Hezbollah kan ta'an Hassan Nasrallah erga waraanni Israa'el Hamaas eegalee yeroo jalqabaaf dubbatan. Nasrallaan haasaa bakka hin beekamne irraa taasisaniin haleellaa Hamaas gaafa onkololeessa 7 Israa'el irratti gaggeesse jijan. Tarkaanfiin Hamaas fudhate sirrii haqaa fi dhugaadhaaf kan gaggeeffamedha jechuun jajan. Haa ta'u malee haleellaan Hamaas gaggeesse harka 100 kan Filisxeemotaan qindaa'ee hojiitti hiiqamedha jechuun Hezbollaan akka harka keessaa hin qabne kaasan. Dubbii taasisan kana namoonni kumaatamni adda babayii magaala guddoo Libaanos Beeruutitti yaa'uun kan hordofan yoo ta'u, waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf Ameerikaa itti gaafatamtuu taasisan. Hidhattoota Iraaniin deeggaraman ka Iraanii fi Sooriyaa keessa socho'anis galateeffataniiru. Hidhattoonni Huutii Yaman misaa'ilaa fi diroonii Israa'elitti dhukaasaa kan turan yoo ta'u, milishoonni Shi'aa Iraaq ammoo loltoota Ameerikaa Iraaqii fi Sooriyaa keessa buufatan irratti haleellaa gaggeessaa turan. Gama kaaniin lola lafoo Gaazaa keessatti deemaa jiruun loltoonni Israa'el 4 dabalataan ajjeefaman. Humni waraanaa Israa'el akka beeksisetti loltoonni isaa lola lafoo Gaazaa keessatti gaggeessaa jiran irratti hirmaachaa jiran 4 dabalataan ajjeefamaniiru. Kun ammoo lakkoofsi loltoota Gaazaa keessatti osoo waraana irra jiranii ajjeefaman walii galatti 23 akka qaqqabu taasiseera jechuun gaazexaan Haaretz jedhamu gabaaseera. Gama biraatiin hojjettoonnii fi dafqaan bultoonni jiraattota Gaazaa kumaatamni Israa'elii fi West Bank keessatti argaman Israa'eliin gara Gaazaatti deebifamuun gabaafame. Mootummaan Israa'el hojjettoota Filisxeem Gaazaadhaa dhufan daangaa ishee keessa akka hin jiraanne dursitee beeksiftee turte. Haleellaan Hamaas osoo hin raawwatamiin dura jiraattonni Gaazaa kumaatamni Gaazaan ala akka hojjetaniif aangawoota Israa'eliin hayyama argatanii ture. Namoonni ijaan argan Rooyitersitti akka himanitti jiraattonni Gaazaa tokko tokko karaa ulaa qaxxaamuraa Kereem Shaaloom kan Israa'el waliin walitti fiduu fi meeshaa daldalaa ittiin darbuutiin kibba Gaazaatti akka deebi'an taasisa. Dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken Itoophiyaa fi Eertiraan gochawwan dubbii wal barbaaduu irraa of qusachuu akka qabaniif waamicha taasisaniiru. Dabaluunis humnootni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa guutummaan ba'uu akka qaban yaadachiisaniiru. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Anthony Blinken waliigaltee nagaa Pretoria waggaa tokkoffaa sababeeffachuun ibsa baasaniin biyyoonni lamaan gochaawwan dubbii barbaacha irraa of qusachuudhaan bilisummaa, birmadummaa fi kabaja tokkummaa daangaa biyyoota naannichaa kabachiisuu qabu jedhan. Yeroo waraanni cimaan waggoota 2 gaggeeffametti mootummaa Itoophiyaa maddii hiriiruun humnoota Tigraay waraanaa kan turte Eertiraan hanga ammaatti naannolee daangaa Tigraay keessatti akka argamtu irra deddeebiin himamaa ture. Baatii darbe keessa immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fedhii biyyi isaanii karaa galaanaa argachuuf qabdu ibsuu hordofee biyyoota lamaan gidduutti gaaffiin ka'aa tureera. Anthony Blinkenis biyyoonni walabummaa biyyoota naannichaa hunda kabajuun walitti bu'iinsarraa akka of qusataniif gaafachuu isaanii humnootiin Eertiraa Tigraay keessa turanii fi gama Itoophiyaatiin ammoo gaaffiin ulaa galaanaa ka'uu ilaalchisee ta'uu danda'a jedhameera. Mariin nagaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaatti erga taasifameen booda naannichatti bulchiinsi yeroo hundeessuu dabalatee tarkaanfiiwwan naannichatti fudhataman Ameerikaan akka deeggartu Blinken dubbataniiru. Dabalataanis yeroo humnootiin Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachiisuun gaggeeffamaa jirutti naannicha keessatti nagaa waaraa buusuuf tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu barbaachisa jechuun kanaafis humnoonni Eertiraa guutummaan ba'uu qabu jedhan. Kanaan alattis walitti bu'iinsi naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi iddoowwan gara biraattis taasifamaa jiru nu yaaddeessaa kan jedhan Blinken kunis nageenya biyyattii balaarraa akka buusee himaniiru. Akkasumas miidhaa fi sarbama mirga namoomaa bakkeewwan garaagaraatti qaamolee garaagaraatiin biyyattii keessatti raawwatamuu itti fufee irratti yaaddoo qabaachuu ibsaniiru. Kanaaf ce'umsa haqaa amansiisaa marii biyyoolessaa hundaan mataa sirrii ta'ee biyyattii guututti hojiirra oolchuu
akkasumas walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti gaggeeffaman furuuf mariin akka taasifamuuf. Keeniyaa tokko tokko keessatti lolaa tasaa rooba cimaa booda dhufeen daandileen addaan citanii konkolaattonni lolaan liqinfamaa jiru. Kaaba Keeniyaa kaawuntii Isiyooloo keessatti jiraattonni dargaggeessa kamisa kaleessaa dogdoggee utuu oofuu lolaan fudhatamee barbaadutti jiru. Waajjirri meetirooloojii roobni sirna qilleensaa elniinoon dhufu Keeniyaa fi biyyootii baha Afrikaa birootti onkololeessaa eegalee akka roobuu maluu fi lolaa cimaa uumuun qabeenyaa fi lubbuu namaarra miidhaa geessisuu akka danda'u akeekkachiisanii turani. Guyyootii darbanitti Itoophiyaa, Tanzaaniyaa fi Somaaliyaa keessattis roobni cimaan roobeera. Waayilli koo Eliyaas Hordofaa gaazexeessaa waa'ee kaaba Keeniyaa gabaasu Qaasim Waaqoo Saalaa wanta jiru gaafateera. Bokkaanii akkasuma fulaa akka guddoo ammallee bokkaan guddaan bu'ee akkasuma roobu jira. Waaqii bokka sugaa nuutochinna ammoo bokkaan kunini akkuma nunallee himne rakkoo akka rakkoo adda addaa nama galche fakkeenya akka aduu guyyaa halee gara kaawuntii Isiyooloo suni nama waa tokko ka ulfaa hospitaalaan ba'uu dadhabde maan jennaani bokkaan guddoo roobee karaan hin baasisu bisaan guddoo namaaf facaanii agsaa lama guddoo hara gulciisanii eegaa am hara simuu kanaanii namni guddoo piichaa fi viidiyoollee kaase. Akkanaan qilleeskee gadhiisanii wanti kunini mootummaa kaawuntiilee dhaqqabde mootummaalleen iyyattee akkanaanii xuyyuurii ba'eenii akkanaan nama waa ulfa suni guyyaa halee xuyyuura fuudhanittiin mana himii geessanii nagaan sablatteedhanii kaan dhibii garuun kaawuntii Isiyooloo sullee gurba tokko haima aganama inni gandiddamaati inni nama mootorii haan biqibikii oofu. Bokkaanii guddoo roobee bisaan ammaan tanisaaf biqibikii illee waliif fudhatanii dabraniini ammoo guyyaa irra gumaata irra kanaatti reefu gurba suni yaayyuu arganii ammoo biqibikii hin garree yaayyuu dhabanii. Summalee gara ammaan tana kaawuntii Saamburu sullee guyyaa haleellee bokkaan akka malee guddaa bu'ee bisaan akkasuma faca'anii loorii namii 8 jiru lolaa fudhati. Kallee ittumiyyuu miyyanii iyyantii mootummaa fi damee akka kaalee jiru dhaqqabde. Hallee xuyyuuraan itti gabboonii warsuun 8 akkanaan xuyyuuraan fuudhaniitiin lubbuun nam tokkollee hin baane jechuun ammoo miigaarii sun kee jiruuf loorii sullee aga garbisaan gabbooniitiin waan aflaallatanitti akkanaatti laf jira. Garammaan tana lafee jedhan kana gar tarbijaanii kana kaawuntii waajjira kariibummaan 55 guddoo lolaan seenee qabeen nama cufayyuu balleesse. Rakkoo akka namaa geesse ka bokkaan kun agarraallee hin caamin qarqaarsa namaafitu fedhanii wanti isin rakkoo taasisu karaan hin baasisu gaariin dhoqqee seenaa agiin fuula garii xuyyuurilleen bu'uu dadhaba ajilii bokkaaf bisaanii tanaafuyyuu waan akkanatti ammaan tanatti lafa jira waaqii bokkaa sugaa nuutochinna. Damee meetirooloojii Keeniyaatti Daayirektarri bulchiinsa Marsabiit Abba Abdii Jiloo hawaasni of eeggannoo akka taasisuuf dhaamaniiru. Akkuma karaa jenne lolaa ka bishaan karaa gubbaa yaa'an fuula garee jira ka darajaan kana maroo garee bokkaan gubbaa yaa'ee karaa nu hin mul'atu gaariin duuba hojja keesseen bishaan fudhate fuulaamma karaa moyaala Isiyooloo deemu laftop kaalleraa ta'edhanii riivaa jira. Riivaan kun bishaan faca'anii biriji kaantuu gubbaa bahanii loorii tokko bishaan fudhatanii endegee kaawuntiin Isiyooloo ergite.